إسيان شيك ربي سهايات سماوات الدنيا آخر الرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى جراتن بقى يون ايدن بقى فياك اباتن حواسك يك اقالي اسن دوغمان اقالي سبونا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوغمان اقالي اسن دوغا اسن اتما وصفين قبدا نبرتك اقالي والله اسن ذهب نبرتي فضة ذهب ورقينا بالبلين أنا من بالبلتان ذهب ورقي ليسن مالي فابو مصعب اسن غلطهم فدا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نما غلطهم فن ربين اللي غلطهم فتويا معلوم ما كي يا حواسني كي جرات اسنين جرا نموتا مسنجر كان رتوا مليون ارقم والله أقدر إنه أكاديميس مالي في إنه أكاديميس عالم الدنيا كان رأى إنه أكاديميس والله ناقلوا دي كرو فيسبوك كان رتي تك FB كان رتي كانت عارف توفيف أبو مصعب قال إسكين نلالي كان جرف والله هسلو فعلا قالتوما والله قالت حدين إسيهم بيكم ني أكيرو هدوان كي يدبتني تربي وان كي سنها دبتو سماوات دجي ملائكان اللي ربي جال لولدت إسني حابوس جال لولدت إسني حابوس وان إسن أبدني ميد أماجر تنين كانوا ولي ميد أماجر خند ربين كرا إسن بين إسني حاهر جال لإسني ولدت حاك أبو والاتحاق وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وصوتكم ما جتت للباء قلت يا ربي كيس سيني والله تكم ما نجرت تكم ما كيس ربي هدبت سبع روم مليون جهاتم كل كيسن كلامك وفي كلامك اللي سبع روم جرادا جرات أبكر جرتن هندت ربي سوجين هاجرات جلتوما يوتنا سورة كي يتوكو يادوما قديسة شافني بيكا كنا شافني بيكا أنا موتو توكو توكو نموند توكو توكو كما كاي سانين دوين اللي أسكي ساني بيكاني شافن جيدا بيكا وان أمريكا كيس جروف mootummaa tokko shacbiyyaa isaa laaluu yoo hajaman osoo filannoon hin gahin dura jechuudha. Ameerikaa fa'aa yoo fudhatte amma osoo filannoon hin gahin mootummaa tokko shacbiyyaa isaa baay'ina nama isaa laaluu yoo barbaadan Twitter irratti gadi dhiisanii achirratti ilaalan hagam shaabii qabaa fi hagam shaabii hin qabne, hagam namni isa jaalataa fi hagam namni isa hin jaalanne achirratti ilaalan. Isinii galaami ولكن سورة كي يكديو قد إيسي سنكيستي برسنتي دي برا نمني قرين أجرتي برسني أكا أجولي دائما كومنتي لا نانجت كومنتي رت كومنتي ميتكون كبراء الدنيا غوغوردا تشافي دوغاجا تشوسر برسي نما هاغلو كبراء الدنيا غوغوردا تكن لا برسنتي دي برا لايكي جا بكم جهافي واي كومنتي كوما سديجالا كيتن كيسر برسنتي دي برا سغل تمي سغل تقاوي حوازن اورومو اكا ابو مصعب نما دغاته مركاني ستاني جرتن كان يجون كي يوججو متي ربي سماوات دنيا رتي سني حال برسو اورومون كمو ان اونيت يكيس جرتن سن والله بالله اونيت يكيس ناجرات دا چفيك يا غلطومي والله يس دغادا كومنتي يجون شعبي يا كيمول إساء حميليكي كاسا يروج الإفن كان
namoonni gariin waan hawaasa Oromoo kana daganne hin seenaa qal'insillee waa qaba haasayuunillee waa qaba zamana sagaleen ummata Oromoo ukkaamamte haga xaaqaa rabbi nuu kennin eenyu ol dubbanne yoo jenne dogongora kijiba ani qabsaa'ee balu ol qabsoo oofe yoo jedhe kijiba oofe rabbi jedhe nama naa ol qabsaa'ee jira siyaasiyyan iktisaadiyyan ijtimaa'iyyan kulli shay keessatti Abu Mus'ab ammoo haga xaaqaa beekuun wallahi qabsaa'ee jira wayta cal'isu hoo maaliif cal'ifnaa yoo isin fakkaate namoonni gariin nu gaafattan cal'insa kana keessallee Oromoo ganamaa sammuu keessa isin yaadina maal taanee sabni keenya kuni jennee teennee fakkarra wayta gadi bahee dubbadhullee waan dubbadhu qaba waan dubbadhuufillee qaba garuu bakka jirtanii galatoomaa kabajamaa rabbi ol isin haa fuudhu hedduun keenya social media kanarra fayyadamna malee caffeen fa'aan beekaa namoonni hedduun as keessa jirtanii beekanii ka maqaa isaaniin argine waa'ee siyaasaa kanarraa muuxannoon qabdan yeroo ammaa kana siyaasaan tokko nutti taphatee jira maaliif ani waan saba kanaa keessa nan galchu ana ijoollee tiyya guddifadhe ana kana maaltu na wannaa godhe yoo jedhe dogongora nama kana rabbi akka tokkotti nu uskutanay nama to kana rabbi akka tokkotti nu uumne nama namaaf osoo dhaabatu du'utu jira hawaasni marti irraa galee innummaan qofti sooyyu akka jifbaaraafa namoota baay'ee addunyaa kanarratti taarika guddaa sajjalan taarika guddaa mirkaneessanii taariikni kitaaba majallaa gubbarraa qabee haga dakatti waan isaanii barreessu gubbarraa qabee haga waan isaanitti barreessutu jira kun siyaasa addunyaa keessatti hawaasni tokko yoo dammaqii sammuu qabaate kun isin yaa galu hawaasni tokko dammaqii sammuu yoo qabaate mootummaan sun maal godha hawaasa san beeyta sammuu isaa kana dhaamsuuf beela itti gadi buusa haadha harbul majaa'a jedhama addunyaa irratti isinii kun haa galu harbul majaa'a jedhama hawaasa irraa waan dhokate tokko ibsuun ani badiin qaban ar'allee borullee annama walitti hin kaasu oromoon tokko haa taatu barbaada bakka hayti jirtu ammoo ni dubbadha haga qabrii seenutti abbaan fedhe nan oggeen danda'an bakka hayti jirtu ni dubbadhaan waan dubbadhuuf illee ni beekan harbul majaa'a jedhama hawaasa kana xiinxallaa inni siyaasaa mirga isarraa fuudhanii akka waan beelaa qofa inni haasa'u godhan laal istiraatiijii qabsoo siyaasaa ittiin taphatamu kun ilaala akka addunyaatti hawaasa tokko amma ameerikaan yeroo veetinaamiin seent maal dalayde beeyta dawlaa san marsitee loluunii dadhabde kiiloomeetira 250 lafa jala qorattee isiin kiiloomeetira 250 lafa jala qotattee isiin loluu gattaanaan maal itti dalayde beeyta harbul majaa'a waan beelaa itti gadi dhiifte marsite garuu lolte isa wajjin illee hawaasni maal haasa'e wayta san waan siyaasaa mirga ufii dagatee wama beelaa iyya waan beelaa malee hin dubbatinaa jedha yeroo beelaati kullin na hawaasni kun maal ta'ama akka qaanuuna addunyaatti sammuun isaa hatamee jira bes sammuun isaa dabree jira hawaasa kana dabree jira wanni amma biyya keessatti bu'e beelli namni waan nyaatu dhabe kun dhaba midhaaniitii miti dhaba qabeenyaatii miti siyaasaadha akka hawaasni kun beelee rukutamu aslihaa nawaawii aslihaa injironoojii kana ka dhufe kaati ammoo irraan fahamin waan qonqoo teetii qofa yaannaaniin waan mirga keetiin dagatta beekamaadha akka addunyaatti kana istiraatiijii amma bahee namni takaatika yoo dhayxe beela feesbuuka gubbaa yoo dhayxe beela oromoon dachii jala yoo dhayxe beela Ayroopaa Ameerikaa dachii mara yoo dhayxe beela waan beelaati beelli biyya keessaa beela siyaasaati amma beelessanii hawaasa kana ajjeesu
ati iyyite waan beelaa mootummaan rakkina iyyansa beela keetii kana osoo beeku laala walaakin istiraatiijii kana ati sammuu keetiin eeydirooloojii wannaa wahii keette ilaaluu qabda beela kana keessatti amma namoonni baay'een waan beelaa dubbataa jira sa nyaattu malee dhuydu malee hin bultu dubbachuu qabda waan beela kanarraa ummata kana baraaru maaltu jira jettu waasi gaafadha gaafii gabaabaadha ilkaayyoo si dhukkube gubbaa kana qofa yoo maqasiin irraa murtee dhiifte ka keessaa yoon baasis sin dhiisu bar sinii galaami sin dhiisu ilkaan oromoon waan taatan isinii galaa ani Abu Mus'ab akka kiyyatti miskiina rabbiin kalaqe hawaasa kiyya kamiidhamu qofaaf dubbadha oromoon akka oromootti Abu Mus'abitti duulu osoo hin ta'in rakkinna Abu Mus'ab kana qorattee irratti baateetti murteessuu qabdi ashwa'iyyanii miti Abu Mus'abii rakkinna qabu toota wanna rabbaatee hoo itti bayaalaala kanaa miti Abu Mus'abiin kun eenyu jettee qorattee hundee isaa qorattee maal dalaga eessa gala maal nyaata oromoo kana maal jettee maalummaa kiyya eegana beeyte waan kiyya dubbadhu yookiin ammoo namni waa sitti dubba himeef duyda duubaan namni waa si qaqeef ana yoo xireeffattee jette qabsoon hin dhaamte akkanatti cim warra qabsoo dhaamsu kun qabsoo cim godhu malladii yajri maaltu deemaa jira qoradhu taa'i hawaasni kenna ka guruppii takka keessa wajjin jirru amma ajjala jira namni wayii maqaan dhawu inni garuu asuma jala jira wallahi argee jira maqaa isaaree fullee dhahee jira wayita Ukraaniyaa fi Raashiyaan lola walitti bantu Ukraaniyaa fi lolli Raashiyaa walitti bantu akkatti lola san nuteennee halalle lola Raashiyaa fi Ukraaniyaa san namni sun ajjala jira rabbillee isa argaa kuno hin seensisaa dubbatu yoo dubbatu akkatti lola Raashiyaa fi Ukraaniyaa san halalle jechuun akka waan keessa jiraadhee waliin lolutti an akkasumatti deebi'ee lolli sun eegas yabboo sila nama sittu bilbilu jira nama jedhe jira lolli sun akkasuma karooruma nu tahaliila itti goone sanitti akkasumatti jira lolli sun Kiev irraan kaat Kharkiv irraan kaat Minneapolis tar Donbass tar kulli shay istiraatiijii laloo qabsoo akkuma nu kennetti eessaa fuuteeti jedhame kubbaraa askara addunyaa jala waan deemnee ilaalluuf akkasumatti lolli sun deeme kenna ka oromoo kun jabaadha rabbi isin haa jabeessu walittin duulina walin jibbina tokkummaa keessaniif iyyaa labsa beelayaa keessa wajjin namni shilingii qabdu nuusa shilingii dhaabadhu nama badhee kanatti galatoonfadhu qaba yeroo ammaa kana gabaaba warra halkanii guyyaa takaatika kanarratti garii waliin taa'aa bullayyu ummatoota keenya ka beelayee biyya keessaa rakkinna keessa jiru hin nyaadhu hin dhugu jedhe Nasrii Aanole Amiin baale bu'aa biyya loowwanii eenyu Aljaziiraa kama Nasrii fa wajjin jiru san eenyu Aljaziiraa asli eenyu wallahi namoota garii maqaa isaanii beeku baay'attu jira ummata halkan takka keessatti miliyeena 1,200,000 fi way guuree beelayaa sanii ergu naa jiraadha warra afaan qofaan hin odeessine afaan qofaan naman arrabsine warra ishaa'ii seenee salaata fajrii beelayaaf ergaa jiru Nasrii Aanole fa eenyu Aljaziira Muhammad Aljaziiraa fa Aslii fa ammallee baale bu'aa Amiiniin fa abdi mobile enu ka Kenya jiru safa enu ya ila Amerika kanallee jira Australia le jira es akka jedhee munatti inaagaluuti deeban warra totora tokko malee mani beela ya ergaa jiru halkan takka miliyoona takka fi 200,000 fi way guuree bulu isin galatoonfachuu qabna nu jiraadha
warra haasaya hin qabne dalagaa malee beeloytoota baay'ee dhaqqabdan nu jiraadha galatooma ulfaadha rabbi isin haa kabaju rabbi ol isin haa fuudhu isinin jedha oromootiya oromoon warri naqeeytanillee na arrabsitanii miti naqeeytan akkasii amma qabsotto akkasii warri naqeeytanillee shukran ani keessan taanaan naqeeytan mushkilaan qabu xabi'iidha garuu hamtuu badduu natti yaadina naqeeqa okay isinirraayi ani isinirraayi lammaffaa wanni ani galatoonfachuu dhufu feesbuukuma kana matam sharikama feesbuukaa kana taankiif galatoomi warri ingiliffa beeytan biraa naagaya achiin sanaa kana keessatti osoo guyyaa tokko nan uggurin sagalee ummata oromoo ta'uufan shukran feesbuukaanillee jedha galatoomi innillee galatoomuu qaba Mr. Facebook alhamdulillahi naajiraadha ulfaadha kabajamaa isin oromoon osoo wajjaan hin baafne taaja mataa kiyyaati ardhallee isinii falmadha borullee isinii falmadha iftaanillee isinii filmadha abu mus'ab nama tililiyen doolaariin bituu miti san akkasitti beeka وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته